السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان فيانا في جرتاني هردفتوتا كبجمتوتا جالتمتوتا كقالي يوتيوبي كيا أكم جرتان نغايا ناف جرتان إرد الديوي نغايا كيا اسن غافدا بهاديها كابا في كبا بكما جرتان انت نغاين كيا كأون الرامد ديسين هذا كابو سنين جدا kanatti aansun waan baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisu mootummaa biltsiginnaa yeroo ammaa Minilik safaarii kana ka biyya keessa deemee ummata keenya burjaajjessaa jiru akkasumas sabaaf sablammoota biyyattii Itoophiyaa jedhamtu san keessa jiraatan mara burjaajjessaa jiru irraa waan xiqqoo takka dhaamsa xiqqoo takkaa fi waan baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisu qabadhee dhufe jechuudha. Sunis maal inni mootummaan Dr. Abiyyi kun dhugaa hagam takka onnee godhatee lolaaf bakka dirree lolaa deemeen kunillee baay'ee tokko wanta nama ajaa'ibsiisudha. Guutuun guututti waan dhugaa itti hin qabne jechuudha. Haga har'aatitti akkuma yeroo jalqabaallee abbaa Nagayaa jedhee addunyaa guutuu sobee ummata biyyattii Itoophiyaa jedhamu kanallee guutuu sobee Afrikaa guutuu sobee addunyaa guutuu sobee eegas immoo tuyyuu abbaa balaatitti uf jijjiire kana namichi kun abbaa sobaa tahee sobaan ammallee addunyaa guutuu ani lolaan waraana kana waraana Tigraay fi Oolaa yookaan immoo tuyyuu TDF fi Oromo Liberation Army kana lolaan ni mooyadha jedheetiin addunyaa guutuu sobaa jire jechuudha. Maaliif? Akka seera addunyaatti illee jechuudha lolli amma biltsiginnaan oofaa jirtu kuni lola duguuggaa sanyiiti malee lola biyyaaf lolaa jiranii miti jechuudha. Maaliif gosa lamatu wal dhabee Itoophiyaa keessatti jechuudha. Saba Amaaratii fi saba Tigreetu wal dhabee waraanni amma lolamaa jiru kuni waraanni karaa Amaaratiin dhufe kun jechuudha. Yeroo ammaa kana harka isaatti irratti Minilik Zamachaa jedheetiin barreeffatee qaba jechuudha. Minilik Zamachaa jedheeti yuunifoormii isaanii harka gubbaa bakka xuuncaa kanarratti barreeffamee fi jira jechuudha. Warra deeggartoota Abiyyiitiif. Waraanni immoo tuyyuu biyyattii yuunifoormii san hin qabu. Suni amma waan warra baanderaa yookaan immoo tuyyuu alaamaa Minilik safaarii jedhu kana warra hin qabne fakkeenyaaf warra naannoo Oromiyaa keessaa dhufte lola san irratti hirmaatti jechuudha. Alaamaa san ilaalaniitiin keessaa kuffisan jechuudha. Warra alaamaa san hin qabne warri Minilik Zamachaa irra gubbaa jiru kuni laalaniiti keessaa kuffisanii of keessaa yaasaa jiran jechuudha. Garuu viidiyoon warra sammuu ofiitiin hin deemne warra sammuu boqqollootiin deemu waan taateef hin galuufi yoomiyyuu hin galuuf jechuudha. Warri kuni alaamaa irra kaatee jira waraana ofiitirra. Fagollee dha'uuf lola irrattillee akka fedhanitti to'achuuf alaamaa irra kaatanii jiran jechuudha. Minilik Zamachaa jedhanii irra kaatanii jiran. Minilik Zamachaa jedhan. Gocha seeraan alaa, gocha baay'ee tokko nama qaanessu, gocha baay'ee tokko nama saalfachiisu, durriyoonni hattoonni warri saamicharratti bobba'e. Biyya alaa yeroo jiranis ummata Oromootirratti hiriira bahuu qofa warri hojjechaa ture amma biyya san keessatti deebi'ee Minilik Zamachaa jedheetiin yoo biyya keessa olii gadi deemteetiin kijiba odeessitu baay'ee tokko wanta nama qaanessuudha jechuudha. Opiidiyoo nama yeroo silaa ittiin qalbii ka qabaatu taate mootummaa naannootii mitiiti. Bulchiinsa godina takkaa odoo warra tahee biyya saba tokko hoogganuu danda'u odoo taate yeroo kana harka warra kanaati irratti wanna barreeffame irraa laalteeti waa barachuu qabdi jechuudha. Kuni
dadhabbinnaa fi gowwummaa fi akkasumas mootiyyuu galtuu tahuu isii akkasumas gantuu tahuu isii waan argisiisuuf galuufillee hin dandeettu jechuudha opiidiyooni. Kana biraan mootiyyuu Minilik safarii keessatti warra argame Minilik zamachaa keessattis warri argame keessaa ka akka loonititti akka qotiyyootitti itti fayyadamamaa jiru. Eenyu yoo ka jennu taate Abiyoot Kaasayeeti. Abiyoot Kaasayeeni qotiyyoo lafa Minilikiif qotaa jirtu jechuudha. Miniliktu dachii sanirraa midhaan haamachuuf deemaa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf waraanni kun silaa ka mo'atamu taate mo'achuu hin dandeettu. Mo'achuu hin dandeettu dhibbaan dhibbatti itti beeyna. Lolli TDF fi oolan oofaa jirtu kun lola kaayoo qabu, lola karoora qabu, lola kabajaan deemaa jiru jechuudha. Lolli mootiyyuu Minilik zamachaan oofaa jiru kun lola iyyaa kijibaa farsoo quufanii akkanumatti ofirraa karaa keessa iyyaa deeman waan ta'eef wacaa karaarra deemuun warri ufiyyuu waliin amanne jechuudha. Warri ufiyyuu waliigaltee hin qabne iyyaa karaarra deemuun eenyuyyuu mo'achuu hin dandeettu. Eenyuyyuu mo'achuu hin dandeettu jechuudha. Namni diidama yoo lola kana ka itti qajeeletti hin lolu taate warra Minilik zamachaa kana karaarraa galcha jechuudha. Baay'ee tokko maaliif akka isin ummata irraa harkaan qabne ummata tokko nama tokko ummata keessaa nama tokko harkaa hin qabdu jechuudha. Harkaa waan tokko hin qabdu. Kijibaan Minilik zamachaa Minilik safarii kun immoo waan arga kijibaa olii gadi deema jechuudha. Fakkeenyaaf karoorri Abiyyi deemunii fi karoorri warri Minilik zamachaa jedheetiin yuunifoormii haaraatti diratee deemu kuni akkasumas immoo karoorri opiidiyoon qabdu gara jechuudha walitti hin dhiyaatu fardaa fi laga. Waan tokko waan baay'ee addaan fagaate jechuudha. Waan baay'ee addaan fagaate. Walitti hin dhiyaatan yaada takkan qaban mala takkan qaban karaa tokkorra deemaa jiran waliigaltee hin qaban guututti. Maaliif Abiyyi karoorri isaa dhaqee wayyaanee fi abaa'oo lafarraa xaragee aangoo irratti deebi'aadha. Warri Minilik zamachaa mootiyyuu deemnee Tigraay hin fin'ee waraana Tigraay fin'ee yoo deebine Oromoo mootiyyuu mataa keessa tumnee akka abbootii keenya ka duraanii sanitti Oromiyaallee maqaa irraa jijjiira. Maqaa nama ummata Oromoo kana maqaa isaanii guutuu irra jijjiira. Akka abbaa keenya ka duraanii sanitti bulchinaadha. Opiidiyoon immoo ilma abbaa gadaattochi jira. Kaama dhufe kunillee Dammaqaa Mokonnin kunillee ilma abbaa gadaati. Yoo Abiyyi du'ellee Dammaqaan abbaa keenya. Kanaafuyyuu yoo Abiyoot Kaasayee achiin hafellee Dammaqaan mataa keessa nu bulchee tumeetiniin nu mootiyyuu asii ummata Oromoo mataa keessa tumnee qeerroo fi qarree tumaa kaan keessaa hidhaa kaan ajjeesaa akkasitti bulchinaa jechuudha. Kun immoo yaada baay'ee tokko gowwaa yaada baay'ee tokko sammuu namaa hin seenne jechuudha. Mee viidiyoo takka ta'a baay'ee tokko gara nama nyaate Hayilee Gabrasillaasee fi akkasumas Abbush Zallaqaa haasaa isaan godhan keessa waan baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisutu jira jechuudha. Abbush Zallaqaa ka Hayilee dhiisa Hayileen afaan farsoo isaa san haasayaa jira. Abbush Zallaqaa haga tokko ummata achi jiru afaan Oromiifaatiin haasa'uun fi yaalii godhee jira. Odoon jirru biyyi hin diigamtii jedha. Garuu ummanni achi jiru sun guututti hin diigamtii jedhaniin. Inni mootiyyuu hin diigamtii jedha. Hin galleef baay'ee tokko waan nama ajaa'ibsiisudha. Hin diigamtii jedha. Ummanni hin diigamtii jedhaanii. Inni mootiyyuu deebisee taa'ama afaan Amaaraa jijjiire warra kan afaan Oromoon gallee fi itti fakkaate. Akkasiin afaan irraa jijjiireen inni afaan jijjiiree jennaan warrillee
hindi gamtu jedhanii afaan Amaariffaa jijjiiraniif. Garuu afaan Oromootiin guututti hindi gamti yoo inni jedhu hindi gamtii jedhaniin. Osoo nu jiru hindi gamti hindi gamtii jedhaniin. Garuu galuufi dide. Maaliifi warri biltsiginnaa ofiin jedhu kun sammuu waan hin qabneef jechuudha. Artistii jennellee sin kabanyu wanna tokko sin kabanyu maaliifi saba kee eega gante eega kaayoo saba keetii gante alagatti galterraa alagaadha jechuudha. Alagaa taatee jirta jechuudha. Kan saba ganeetiniin alagatti gale alagaa jennaan malee saba keenan jennuun abadan abbaa fedhellee maan taane yeroo dogongoraatii fi yeroon dogongoritti sirraahuu qabu yeroo kana kan mootiyyuu yeroo kanatti dogongora ofii sirreeffachuu dideetiniin alagaa jala fiigu alagaa nuu ta'eef jiraata malee ka diina kenna jala fiigu yeroo ammaa kanatti diina kenna taheetiniin ofirraa beeyna malee saba kenna jennee hin gorfanna jennee no suni yeroon dabree jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti ka diina waliin fiigaa jiru ka diina jala fiigee qeerroo fi qarree teenna basaasaa jiru saba Oromoo basaasaa jiru dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiru diina kennatti daballeeti diina jennee ofirraa laaluu qabna malee wanni irra daddabraniitiin mataa irra butan hin jiru jechuudha. No kanaaf baay'ee tokko waan nama ajaa'ibu Haayileen jechuun inni warra Minilik Safaarii keessaa bahee akkasumas Minilik Safaariidha waan ta'eef Minilik Zamachatti himma kama jedhee abdii kutee yoo du'ellee jedheetiniin dhaamsa isaa maraa dhaamatee tare jechuudha. Kuni lolaaf deemuu odoo hin taane ummata Oromoo gowwoomsanii lolatti oofudha. Qonnaan bulaa Oromoo qeerroof qarree Oromoo sobanii lolatti oofudha malee maaliifi didee jira ummanni lola kana didee jira. Lola kana didee jira waan ta'eef ummanni fedhii paartii biltsiginnaa kana guututti akka diigamu hawwii waan qabuuf ummanni kun jibbee jira paartii kana dhibbatti waan ta'eef kanaaf ummata gowwoomsuu barbaadan jechuudha baay'inaan. Mee gara sagalee Haayileetii fi Abbush Zaalaqaatti dabarra. Roja lamnezi. እስካሁን በሐሳብ እናንተ የደረሱ የተወጡ ስልታዊ ነው ምናምን ነው እየተባለ ነበር። አሁን ስልቱንም ምኑንም እኛ ተቀላቅለናል። አንድ ነገር ልባሉ ዛሬ እዚህ ታገኙናላችሁ። ምናልባት ከ3 ቀን በኋላ ደግሞ በአዘር ሳይድ ጭፍራና አፋር ሚሌ ላይ ወይንም ደግሞ ምንድነው ባቲ ላይ እንገናኛለን። ልጆች አሁን ሲሪየስ ነው እየሆነ ያለውን ነገር ሳሰሙት አልቀራችሁ። ጫፍ ላይ ድል የምትዘምሩበት ጫፍ ላይ ነው ያላችሁት። የዚህ ተጋሪ ለመሆን ነው አሁን መስራት ያለባችሁ። ምክንያቱም እኔ አሁን አልነግራችሁም። ግንባር ላይ ምናልባት መሪዎቻችሁ አዋጊዎቻችሁ ሊነግሯችሁ ይችላሉ። እኔ ግን ያለኝ በአጠቃላይ በመላው እንትን ያለችውን ውጊያ በየደቂቃው አለች። ኮርቼባችኋለሁ። መከላከያም ፋኖም ልዩ ኃይልም አካባቢ ሚሊሻውም ሁሉም ህብረተሰቡም ያኮራል። እኔ ምንም እንኳን ሻለቃ ብሆን ባልተኩስ እንኳን ከእናታችን ጋር እየዞርን የእናንተ እንትን የሆኑትንም በየቦታው እየሄድን አስፈላጊም ከሆነ ደግሞ አናንስም፣ ምንም ችግር የለውም። እንደው ባጣ ከ5 ጥይት 1 ጥይት አላጣም። አይ 4 ቢባክን ብዬ ነው። ዞሮኛ አሁን የምንዋጋው ከተላላኪዎች ጋር ሆነብን እንጂ አሜሪካ እንደዚህ ሰሞኑን እንዲህ ስትል ምን ነው በገጠመችን አልኩ። በአንድ ስሙ ዞሮ አሁንም ፕሊስ ባካችሁን በርቱ። ኢትዮጵያ ከጎናችሁ ነው። የመጣውን ሰው ታውጣላችሁ አይደል? እንኳን እዚህ አሁን ያለንበት ግንባር ላይ ሊመጣ ይቅርና ከአዲስ አበባ ማውጣ ምን ያህል ድፍረት እንደሆነ አስቡላቸው። እነዚህ ምን እኮ አብዛኛው በቲቪ ነው የምታዋቸው፣ በቲቪ ነው።
ይኸው እሳቸው አንዱ አርቲስታችን በዚህ በከተራ አንዱንማ ካልማረኩ አልመጣም ማለት ይሄ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ብቻ መፎከርና ማውራት ብቻ አይደለም። ምን ያህል ሰው ቁርጠኛ እንደሆነ ምን ያህል ሰው ደግሞ በቃ ይሄ የሆነበት ምክንያት የሀገር የእናት የኢትዮጵያ ጉዳይ ስለሆነበት ነውና በርቱ። ይሄንን የመጣውን እንግዲህ አሁንም ለሌሎችም የተዘጋጃለ እየተዘጋጀም ያላለ አከይቱ ሶባኒ ኡማተ ሶባኒቲን ሁምናን ሶሶባኒ ከዳታኒ ኡማታ ሎላ ሂምበርባ ነገር ሎላቲት ዲባ ጀረን ጀቹዳ ባይ ተኩ እናንተ እንግዲህችን እንደው ለተቃመሷት ለማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ አኪም አበበችን በጣም አድርገን እናመሰግናታለን። ላለፈው አንድ ሳምንት ሌት ተቀን የሰራችሁ እናመሰግናለን። ታንኪ አቡሽ ዘለቃ ትከታ ነው አቡሽ ዘለቃ ባይ ተኩ ዋና ባይ ተኩ ነመሳልፈችስ ኢትዮጵያ ህንዲ ገምቲ ጀዴ ኡመኒ ጉቱን ጉቱት ህንዲ ገምቲ ጀዳኒኒ ጫቃሳሚ አለ ከዛ ቴድሮስ ተሾመ ከዛ መጨረሻ አንድ ስጦታ አለ። እሺ ዲሮ ከም ነገኒ በራዳ 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 ወዶኑ ጅሩ ኢትዮጵያን እንዲ ገምቲ ረ እንዲ ገምቲ እኛ ያለን ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ወይ? ትፈርሳለች። ንገሯቸው ትፈርሳለች። እንዲ ገምቲ ዋኒን ዱፍኔ ፍስን ጀጀበሱፍ እስኒ ገለ ኑቲን ሲንፋን ጅራ ኑለን ሲኖሊን ጅራ ፉላ በርባዳመት ፉላ ፈዳመት እስኒ ራይነፍኑ ጀባዳ ጠንክሩልን። እንወዳችኋለን። እኛም ከናንተ ጋር ነን። እናንተን ለማበረታታት ከናንተ ጋር እንዳለን ለማሳወቅ ነው የመጣ ነው። ነገም ሁሌም ከናንተ ጋር ነን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ኢትዮጵያን በረበራ ፍንጅራቲ ገለቶማ ባይ ተኩ አንተና ማጃብሲሱ hinjiraatti yeroo inni dhumarratti jedhellee nama tokko callatu hinjiraatti jedhe jechuudha ummata baay'ee san keessa hindii gamtii odoo ni jirru yeroo jedhu hindii gamtii ka jedhu tura baay'ate jechuudha. Hindii gamtii maaliifi warra sabaan Oromoo tahee achi jiru marti isaatuyyuu hindii gamtii ka jedhu jala sararanii itti himan jechuudha. Warri mootiyyuu hin galiifniif jechuudha. Dubbiin kun hin galiniif hindii gamtii kanaayyoo warra Amaaraatu baay'inaan warri jechaa jiru ka garii afaan osoo nu jirru hindii gamtii kanaayyuu warraaf hin galle jechuudha baay'inaan. Warra kaaniif hin galle guutuun guututti mootiyyuu hindii gamtii jedhan. Itoophiyaan osoo nu jirru hindii gamtii garana laalee garas laaleetti bakka maraayyuu laalee galuu fi didee jennaani hindii gamtii jedhe. Hindii gamtii hai galuu fi didee jechuudha. Akira ufii isaatii deebiseef jechuudha. Hindii gamtuu jedhee kanaaf baay'ee tokko wanta baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisudha. Warra biltsiginnaa jedhan kun warra dhugumatti warra baay'ee tokko sammuun isaanii kun haguma firixaafullee akka waa sammuun keessa hin jirreeti jechuudha. Waan tokko ka ala jiranis ka achi jiranis ka biyya keessa jiranis ka lola deemne jedhullee kijiba isaaniiti jechuudha. Wanni tokko wanni isaan lolan hin jiru jechuudha. Warra kama andargaachoo xigga jettan kuni warra amma kijiba lola baababa jedhe namni lola deemu akkasittiin iyyuu baay'ee tokko waan nama ajaa'ibu namni lola beeku namni lola deemu namni loluuf deemu namni dhugaan dhukaasee loluu deemu akkasitti iyyeettiin chaarjii keessa beeta kiristaana keessatti waan qeesii waan jedhaa jiru fakkaata bar namni lola deemu akkasittiin iyyuu qeesiilleen yeroo itti ummata isaa gorsutti akkasin godhatu jechuudha. Baay'ee tokko warri sun jechuudha warri keessattuu Ameerikaa dhufe sun Minilik Zamachaa warri godhatu sun jechuudha. Yeroo isaan itti wanni jedhaniitiin hin haasa'an baay'ee tokko waan lolaa mitiiti. Risaasni tokko odoo isaan biraa yeroo isaan dhuka'ee warra ciiseetiin harka kennatu jechuudha. Martiisitu iyyuu warri loluu danda'u achi keessa 100% dhibbatti jechuudha. Warra fuula isaaniitti irraa mul'atu. Warra lola beekullee miti. Warra loluu deemullee miti. Warra yoo qabamellee yoo masan hatattamatti harka kennachuu deemu jechuudha.
Kanaafi abiyyoot kaasaa'edha. Kasaaraa guddaa keessa jirta. Warra lola beeku waliin hin jirtu. Warra argitee mootiyyuu si eegu san ofirraa hin fixin sobde. Kanaafi yoo kennatte yoo ka dhugaa gara lolaa deemtee ka jiraatu taate guyyaa guyyaa deemee harka suuraa ka'ee deebi'uun suni loluu miti. Magaalaan takka qabadhe jedhee qabate jedhaniitiin dabarfatamte haga ammaa hin jirtu jechuudha. Karaa qulqulluu rabbiitirra deemaniiti magaalaa akkana qabanne jedhannoo sun hin ta'u. Kanaafuyyuu soba dhiisiti aangoon sirraa fudhatamtee jirti. Abaawootti deemii harka kennadhu. Saba keeti waan feete si haa gootu. Feetu si haa hiitu. Feetu si haa tumtu. Feetu si haa qaltu. Feetu akka feete si haa gootu. Kanaafuyyuu abiyyoot kaasaa'edha. Aangoon amma achatti deebitu hin jirtu. Kanaafuyyuu deemiti harka kennadhu jennaani. Harka kennadhu. Nagayaan qabsaa'ee deebi'iiti. Ati biyya san bulchuu hin dandeenye warri biyya san bulchuu dandayu warri biyya san bulchuuf waraana itti qabu biyya san haa bulchu. Garuu amma achi deebitee sirna Minilikiin Itoophiyaan hin bulti jettee hin yaadin. Hin yaadina warri biltsiginnaallee. Warra uffata Minilik Zamachaa asirratti hidhatee deemu kanaan abadan biyyi sun ciccittee sagaletti addaan ciccitti malee ummanni tokkichi biyya sirna san jalatti hin bulu jechuudha. Lolli kun ittuma fufaa jechuudha. Waggaa 20 taanaan haga biyyi sun bilisoomtutti. Haga sirni Minilik warri olii gadiin deemee iyyee bo'oo jedhu kun achi keessaa badutti lolli kun hin dhaabatu jechuudha. Kanaafi sabboontota qaqqaalii ummata Oromoo ka bahaadhiha jirtan kaabaa kibba ka jirtan bakkuma jirtanitti kabajaan kiyya baay'ee tokko isin kabaja isin jaaladha. Warri mootiyyuu chaanaala kiyya yuutuubii kana subscribe hin godhin. Subscribe na godha, like akkasumas mootiyyuu peejii kiyyallee maqama kanaan jira. Follow na gochuudhaan na jajjabeessaa na bira dhaabadha. Like, share, subscribe naaf gochuu hin dagatina isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Nagayaan naaf jiraadha.